Yaa'ii waanuma ani hin jedhin hin jiru giftaroota walitti katabeen raafanii mana sana naqanii leenca kennan arrabsaan ture barkalee san himuuti qabadhee erga yaa kolkolleechaan hin ture. Yaadi de naan ja'a naan kiyya irratti yoo gadi qabnu jedhetti fakkaata shuxaamichi kiyya irratti yoo gadi qabnaan hindi deebar hindi dee leenci hindi dee asirratti gadi qabnaan naalaaf toltol jettee aramni naalaaf. Ammas hin dhiisiin ammas dhugaa ani waanan arge keessaa. Mubarak kumarraa hin qabu. Mubarak kan gaafasa na godha Oromoo ko jedhee makiina lamaan isaa kenne leenca lama makiina lama leenca deebi. Saadiqee naa galmeessa ani saadiqee haka dhufee leenca naa kennu tani saadiqee abaaruu sinisu arrabsuu sinisu itti maddee jira maaliif narraa hafe leenci akka barbaade maas laatta baqara azaloo jiraattillee. Saadiqeen lama sii godhee sadi sii godhee akka fidu abdiin qaba. Masiin illee masii laafin illee itti meera jetteerti dhageesseerta mana kiyyatti itti meera jetteerti. Kanaafuu itti mkutaanaan itti tolu ta'uu danda'a. Akkasitti ilaalee ganni. Kanaaf akkasumatti hunee fuunaa haqa kee inni isnu ammoo uume asiif achi jedhee kan hin buusu kan hin kennu kan akkaawuntiin jedhu kan hin gargaarsisu akkama ta'e bakka girgirri uume sirraa deema. Nuti garuu waraabneerra waan waadaa galee siifan ergaa waraabneerra naa waraabe akka jetteetti ani amma viidiyoo kiyya qopheesseen waan waadaa galan hundayyuu siifan ergaa si harkan geessisa. Waadaa sana yoo nyaate wannoo qabna ragaa qabna. Ragaadhaan itti buuna jechuudha. Kanaafuu ijoollee dhugaa kaleessa baay'ee ani itti gaddineesi ani itti boonneesi. Ijoollee baay'ee maatiin baay'ee an bira dhaabbatan baay'ee galatooma. Dhugaa dhuftanii akkuma isheen Oromoo biratti akka dhageetti qabdetti ani hin argine ani haadha faaxeellee nama akkuma 20tu dhufee ilaale. Ankee garuu Femasii taarteerta bara. Leencas dhabdu femasii dha bakka namaa. Akkuma warra artistoota hizbaallee hin jedhe haftee hizbi ነው jedhe bakka. የኔ ህዝብ ሀብት ነው ህዝብ ነው የሚወጣ እኔ እኮ I am beautiful famous ወላ እኔ እኮ famous ነኝ ይቂና ሹጣሞ ተበራኒ famous ይደበር ነመኩ ወሶዶም ይሰዲቱ ናላለ እኮ ሊቪክ የሰን ነመኩ ማይበቶ እኮ ቪዲዮ ማተወርደፈ እኮ ከሌሳ እኔ እኮ famous ይደ ሞቲ ዱርባቴ ከሌሳ ሳራስ famous ሞቲ ዱርባቴ ተከተካና ሲጫለ ቂንቂናሞ አቶ ተወርስ ቢዛና ባይዘ ሌን Laayyaatti gadi bada ani akka silleen canaafii fi laazim dhufee daabboo sinii kennuu qaba. Laazim miseenjeraan daabboo isin agarsiisuu qaba. Laayyaatti gadi badaa sinitti madhee ture malabbaa keessanii himadhee jira baran ikkoo himadhee irraa nafina billaalee gunarraa nafina ani biyyatiyya galuu barbaade lakki jedherraaf aniyyi indoom kan miira keessa nagalee mooshishin na goggodhee abbaa biyyaati. Abbaan biyyaa koo gaddarra jira bar harmee isaa dhabee gaddarra jira bar gaddarra bakka jiru. Waan ani oolmaa saba kana biraa qabu bar dhufee sappoorti na godhee deeme. Leeshi እናንተ ከቢር ምሽክላ እናንተ ምድረ ጊፍቲ ከቢር ምሽክላ ጊፍቲ ሞ ወሪ ጊፍቲ ቅበቦተ መነ ማዳሚ ጨብሱ መለ ማለት ቤተ ሉቃሶተ ወይ እንገዳስ ምጮሰን በረከሲት ሰሙሽ ከነ ገዱ አኒቶ አሪአኒ በር ነማሪው መለ ማለት ቤተን ሲን ቅበቦተ መነ ማዳሚ ኑቲ ራሳ አሳኮ ክስም እንኩ እናታችሁና ጊፍተሮት ሞሮሞ ተናንተ እንዴት ዋላችሁ አከሚቱ ነጋ ከሰኒ ቆይ ያጀነ ሲቲ ደበሬና ከነ ዋትስአፕ ኤርጋሲ ኤርቄና ናላዲ ቆይ ፋዮ ኤርጋ ዋትስአፕ ይራ ናላዲ ገንሻ ዋትስአፕ ላይ ጻፍኩልሽ ኒጂና you are our model okay خلاص gani አንቺ አረቂቲ ቀማስቴ ሲቢራ ጋር አረቂቺ ብደን ጆርዳንና ኤርገበኛ ደገራ ጉተደ ቢፍቲ ብደና ኤርገሜ ላል ዋና ኤርገ አንሞ በራራቄ ኮሰነ ቀማስቴን ሴበር ኡንዳፉ ዋው
Hundaafu baga gammadde saree koo baga gammadde sin jaalladha sin kabaja. You know yani la I love you. Ni beekta miti akkan si jaalladhu. Faayo. Oh. ከሴፕቴምበር 28 በኋላ በጋ ገመዴ ብትያት አይሻልም? አማ በጋ ገመዴ ዲሳቲ It's okay. It's okay. ቆይ ሜ ዋን ዋንሲ ኤርጌ ወስላቲቲ ዋንሲ ጋፈደ abbaan biyyaa ofiifuu gaddarra jira dhugaan dubbadhawan jedhe rabbi nammallee umrii isaa heerasoo lubbuun kiyya jiraate immoo abbaa biyyaa oolmaa sanan baasaan dhugaa waaqayyoo tanaan dura rakkadhee rakkina sanna oolcheera mucaan kun akka intala Oromoo takkaatti waluuyyuu hin geenyu mucaa kanaan dhugaa dubbannaa hojjennu gin narraan hafne dhufee sappoorti na godheetis jira odoo rakkoo irra jiru ofii isaatiif odoo gaddarra jiru narraan hafne abbaan biyyaa ani Oromoo miiliyoona meeqa keessa abbaa biyyaatiif maariqoos bichaan qabaa isaan bichaan qabaa ani yoon gifti isinii kennuu baadhellee geemee warra geema taphateerraa nama takkarraa viidiyoon hojjetin dhiisee jiraan hojjedhee jira viidiyoo hojjechuun ukkoo qixxa waan gileenca kennaniiti hunda keessaniifu viidiyoo hojjedheeraan hundaafu nama takkarra nama dhaani nama viidiyoon hojjenneef dhugaan dubbadhoo jedhe Fatiyaa Miskiintitti Kaayiroo keessa jirtu tana gaafa geema ishii garuu ishiidhaaf viidiyoon hojjenneef ishiidhaaf isaan hojjechuu deeggeessan tiktookin irratti oggorameeti hunda keessanirraa yoo haqan qabani ganniin dhugaan dubbadhoo jedhe garuu isin bakkee ilaaltanii sappoorti nama gootan waan ta'eef rakkoo miti. Kanammoo dirqiidhaan kiisii keessan keessaa hin fudhuani. Dhiisaa ulfaadhaa Oromooti waliin cinqina ijoollee biyya Arabaa naa ulfaadhaa ammas tanan dabarlee shamarran biyya Arabaa siidaa keessan naa godhu ulfaadhaa. Niin qaba malee ani giftara hin qabu. Achuma dhaabee ganni dhaggeeffadha. Wanta jecha ganni kanatti aanee dubbachuu barbaada sirriin dhaggeeffadha. Muubee as keessa jirta aaceen jira hundi keessa as keessa jirtan. Mee natti bilbilee naa pilis natti bilbilee naa. Amana berbeda bono. In tabatu. Refun tarma tokko je. Geemni sida lamada geema tabachuun qabdu itti dubbatan. Hanga ji'a lama booda geemni qabamee jiretan. Period. Mubaarik musammaa as keessa jirta. Marti keessanuu namoota gartee joonis ta'e marti keessan nama ol beenu. Hundi keessan wal beenu as keessatti. Warra ammaas hawaas cinaa dhaabbatu sagaleenis kannaanis hawaas cinaa dhaabbatu sini kun. Mucaantu wani jechaa jirtu ani biyya tana keessa galuun fadaa hangam natiyyaa Oromoo tana cina karaa hundaan cinaan dhaabbachaa jira arrammoo galuun fadaa nagalchaa jechaa jirti. Wanni godhu Mubaarik baallama qabee gargaarsa akkuma uummata kaanii guurutti gargaarsa akkaawuntiinis kaashaappillee namoota gartee silaa as jirus kaashaappii lakkoo isaanii maxxansinee zeelis maxxansinee gargaarsaas sirriidhaan kaashiinas guurree kaleenca kanus kennee baalamaan mubeen guyyaatti nu qabu maallaqa siidaa akkasi guurree obboleettiin tinya karaa siin feetuut akkasi isii galchinaa akkas goonu wayyaadhaa karaan bareedaa reefu jettan isii baalama qabnee maallaqa akkasi guurraa maallaqa gargaarsaa guurree obboleettii tinya goobaan galchinee bikka siin barbaatutti ni galchinaa jechi bareedaan sani reefu dubbate obboleessa kiyya baale boonaan baale geemni ji'a lama booda hundinuu qabamee jira amma roga geemaatiin hin fayyadamnu obboleettii tinya ni galfannaa waan isin barbaadu maallaqa ni buufna kaashaappiidhaanis zeelinis gargaarsaanis baallama bu'eetu naa qabu akkas gooneeti karaan bireedaan kana reefu baalee roobee qajabboonaa boolee qajallutti karaan bireedaan kana akkas goonaa mubee itti nuu qabi baallama yoomitti akka goonu baallama itti nuu qabi kaashaappi zeelii akkaawuntii finnee maxxansina goruu yeroo mara manni gargaarsaa manni waa tirkachuu dandeenyu jira keenya dhageeffadhaa dhugoo walitti himna manni Oromoo waa tirkattu manni Oromoon itti gargaaramtu manni bareedaan mana bubeeti jaalatanii jibbatanii abbaan fedhe waan fedhaa jiru mana kanatti baallama qabannee kaashaappiidhaanis zeeliidhaanis kannaadhaanis walitti qabnee obboleettiin teenya galuu barbaaddi ni galfannaadha malee geemaa reefu boonaan baalee dubbate. Asirratti lamne abbaa yaadni isin kaaftan amma yaadni sirrii yaada kana anillee yaada amma isin geema qabnaaf jettan sanirraa kana deeggara akkamitti miciyyoon tun haqa Oromoo biraa qabdi waan silaa Oromoo biraa barbaachisu argattee jirti hagam tokko argattee jirti garuu waan isin malu hin arganne hayti isiinu biratti hafte miciyyoon tun nukumattee jirti obboleettii teenya kaleessa uummata Oromoo kanaa galata oolte jettanii jennee wal geennee mana tokkotti miciyyoo tana gartee akkasiin komiina kumatti tan akka gartee obboleessi obboleetti kiisu ni kiifna hoo jenne kallattii saniin itti deemuu dandeenya fakkeenya mana Mubaarakuu taatu mana abbama fedhootu yoo ta'e
wal hubachiifnee guyyaa tokko guyyaa lama namni waan kana wal hubachiisee gochuu ni dandeenya. Kallattii kamiin muciyyoon tun osoo naa godhaa osoo hin jenne qalbii isiitu cabe qalbii isii tan akka nutti hin cabne jennee kallattii saniin ammoo waan hin danda'anne kaashaappii fi zeelii irratti buusuu ni dandeenya. Muciyyoon tun jalqaballee kan isiin taphatte viidiyoo isii keessatti illee arguu jirtanii tapha kaayooti. Biyya namaa kanatti keessatti miidhame jettee waan tokko tokko dubbaftee dubbattee waan kana taphatte. Ammallee haa taatu hanga silaa gartee eeggamellee hin arganne waan silaa sii malullee hin arganne. Muciyyoon tun Oromoo hunda biraa galata qabdi. Xiqqaa guddaa sheekaa qeesii irraa haa ta'utti galata biraa qabdi jechuudha. Waan silaa Oromoo biraa barbaaddu hin arganne haa ta'u namoota hedduutu irraa hafe namni silaa nuti eegaa turrellee ni hafe. Erga irraa hafe hoo dubbiin tun erga garaa nu nyaatte erga hawaasallee garaa nyaatte akkuma